ደህና ነሽ የኔ ልጅ? ደህና ነኝ እማዬ። እኔ እዛ ቤት መሄድ አልፈለግም። ውሰጂኝ፣ በቃ ውሰጂኝ። እምቢ። የኔ ቆንጆ ትንሽ ቀን ብቻ ነው የሚቀረን፣ አሁን ጨርሰናል። አልፈልግም፣ በቃ ውሰጂኝ። እዛ ቤት እኮ የምትወደኝ ሳምሬ ብቻ ናት። ውሰጂኝ፣ በቃ እምቢየው፣ እምቢየው። ማማዬ አባት ፈልጋለሁ ስትይ ነበር አይደል? እኔ እኮ አባት እንዲኖርሽ ነው እንዲምለፋልሽ። አልፈልግም፣ በቃ አልፈልግም። ምንም ማለት ጀስት ፔፐር ነው። የኔ ፍቅር አንዴ ነው። እሺ ምንድን ነው የምናወራው? እዚህ አይደለም ወደ ክፍላችን። ሰላም ሰላም፣ ውድ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ወይ አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ከምን መጥቼ ነው። እንኳን ደህና ቆያችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ውድ ቤተሰብ ተመጣላችሁ። አዲስ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አበረታተን። ተመጣላችሁ ኖሪኝ ዌልካም ብዬ ነው እና ዛሬ በኦሮምኛ ንንተርጉም ማለት ነው እና ከም jirtu nagaa keessanii hordoftoota koo anis nagaa godha waaqayyoof haa galatu. Toleka deebinee jirra ammallee isin jedha warri chaanalii kanaaf haaraa taatanii subscribe like gochuun hin dagatinaa isin jira. Akkuma dhaggeeffachaallee hordofaallee turtanii micayyoo kana kiyyoo natti fakkaata እና kiyyoo fi haati garuu liiduu mootii እና fakkeenya gootee micayyoo kana gara mana qudduseetti ergitee turte. Innaa micayyoon immoo ani hin barbaadu, namni mana san keessa na jaalatu tokkoyyuu hin jiru, kan na jaalatu yoo jiraate Saamrii qofadha, kuuwwan nan jaalatanii ani hin barbaadu, tapha kana asumarratti dhaabii na baase jechaa ni jirti. Micayyoon haati immoo haadha odoo hin ta'in Eelsan ifama. Eelsanii lakki xiqqoo wayitiin nu hafee waanuma xiqqoodhaa taa'ee taphadhu jechaanii jirti daa'immattiidhani. Daa'immattiin immoo ani hin barbaadu nambaa jechaanii jirti. Bifa akkanaarra jira. My family koo siniin jechuu jaaladha. Already jechuudha gurguddachaatuma akkasuma babal'achaatuma deema. Booda immoo Saamriin akka carraa ta'e mana barumsaa daa'imatti kana geessitee gaafa mana barumsaa geessitee akkana deemu hedduu Eelsayn dhuftee micayyoodhanii nagaa gaafatte. Kam nagaa keedhaa jennaanii nagaa koodhaa maal taatee bifa badde jennaanii mana san keessatti namni na jaalatu hin jiru jettee micayyoon dubbannaanii amshiirii guyyaa gabaabaa qofa siyaafee hin baata jetteeni. Kanuma keessa Saamrii sagalee dhageessee gaafa akkana duuba garagartuu Eelsaay argitee rifattee akkamitti Eelsaa daa'imni kunii fi Eelsayin kun akkamitti wal beeku jettee gaafa qazettee duubatti deebitu Eelsayin yeroo mucayyoo kana wajjin haasoftu ni agarte jechuudha. Innaa gaafa argattee gaafa itti taa'e Eelsayin hingaddaa akkanatti quddusee dhuftee qudduseedhaan wal lolanii deemanii akka carraa ta'e mana dhuftee quddusee dhungannaa quddusee xeps Saamriin xeps itti kennanii deemtee turte. Ishiin akka Eelsayin hiriyaa quddusee duraanii turte. Saamriin hin beektu jechuudha. Miskiinidha Saamriin isaan keessaa karuma qajeelaa yookiin jiraamutiin fakkeenyaa fi akkuma nama tokkotu jechuudha. Fakkeenya nama tokko namni tokko gaarii ta'e namni tokko haxxee kan ta'u jira. Innaa isaan keessaa ishiin baay'ee nama goobasii fi nama qaxaleedha. Nama baqaashuu gaarummaa hojjetudha. Akkuma fakkeenya diraamatitti yoo ta'u fakkeenya gaarii nama tilmaamudha. Innaa kanuma keessa iluunis baqaama baay'ee itti dhagaamee baay'ee aaraa jirti. Kanuma keessa Saamrii fi daa'imni kun kutaa isaanii keessa osoo jiranii Saamriin dhaxxee iluun dhaxxee dhiifama. Iluun dhaxxeetii as kenni daa'ima taphachiiseen dhufaa jetteeni Saamrii irraa fuute jechuudha. Irraa fuutee gadi baateenii deebitee. Innaa gaafa gadi baateenii deebitu Saamriin koo silkii qudduseedhaan daawwaltee ani har'a salphadhee jira na dhaqqabee Saamriin kifilii koo dhuftee micayyoo irraa fuutee irti micayyoo yookaan akka carraa taatee abbaan koo qudduseedha jettee dubbachuu waan dandeessuuf na dhaqqabi jettee qudduseetti Saamriin daawwalte. Garuu iluuni daa'imatti fuutee deemtiin osoo hin ta'in waan Saamriin haasoftu bilbilaanii barrii jala
daawwattee caqasaa turte. Innaa gaafa caqastee hin deemne iluuni akkana deebitee barreessentu ishiin Quddusee taasaa jirti. Irrifatte iluun gaafa saamriin irrifatte gaafa saamrii irrifattu iluuni maal taate irrifattetteen iluun amma beekaa jirti jechuudha. Akka daa'imni kun kan Qudduseeti minaamina jedhee kaaliinis itti kaalii yeroo si ergis irrifata minaamina jedhee kaaliinis amma fakkeenya baay'ee maaliif isaan hidda dubbiiti waan ta'eef kaalee jedhii Elsaayi jedhii hidda dubbiiti tokkoffaadha isaan lamaan shirri kun kan xaxame isaan lamaan jidduudha jechuudha. Already amma xiqqoo yoo turte Elsaayin diraamaa kana keessaanii baati Kaalebiinis bahee namni biraas ni dhufa jechuudha hin baay'atu. Innaa garuu ittuu summii ta'aa deemu jechuudha. Kaalebiin yeroo tokko miskiina sitti fakkaata yeroo tokko garuu hojiin inni hojjetu baay'ee onnoo si go'achuudhaan si'aasa diraamaa yoo ta'e akkuma namni tokko akkasii bakka gaarii fakkaatanii isaaniin kolfanii keessa isaaniitti summii baatanii kan deeman baay'ee isaanii jiru. Shamaras taananii dhiiras taananii hin jiru jechuudha hunda isaanii osoo hin ta'in. Innaa Saamriin immoo baay'ee Elsaayinis baay'ee dheekkamtuudha. Innaa akkuma agartan kana my family koo dubbiin isaanii babal'achaa jiru. Oduuma hordoftanuu like subscribe gochuu inni dagatina isiniin jedha my family. Akkuma agartan kana iluun koo daa'imatti qabattee gaafa alaa ooftuu Saamriin korrifatte baay'ee asitti immoo deebistanii giiftii eelaaniin billaa qabattee iluutti Saamrii muruuti jirti yookaan immoo gorra bayyeessas innaa jirti. Maaliif yoo jettanii Saamriin ni agarte argiteeti micayyoollee ni gaafate micayyoodhaan haatikkee Elsaayiidha jennaanini lakki jetteen jennaan gaafa ishii lakki jettu micayyoon dhaxxeeti itti himte jechuudha. Akkanatti Saamriin na gaafatte itti gaafa ishiin gaafattu baqa intalattiin kuni baay'ee dheekkamte Saamrii miidhaarraan gahuudhaaf baay'ee tokko yaalte. Innaa fuulduratti jechuudha siniin ilaalchisa jechuudha akka ilaaltanii. Innaa fuulduratti jechuudha guyyaa itti qabattee billaadhaan ariitee bakka kanattuyyuu gaafa agartanii billaa morma isheetti qabdee jirti afaan ishee cuqqaaltee billaa morma isheetti qabdee jirti. Innaa qaadii tokko naagalii qaadiin ati naagaltullee dhimma kootii fi dhimma Quddusee kan laallatuuf dhimma daa'imman kana laallatu jidduudha baay'ee si wanta si galchee hin qabu. Kana keessa galta taanaan haadha keeshee dhukkubsattee algaarra ciistu sanan billaa kanatti dhaaba yookiin immoo si akkanatti qalaa jetteeni billaa kanaanii dheekkamaa itti jechuudha itti eelaaniin jechuudha. Innaa itti dheekkamaa jirti. Elsaayin jechuudha eelaan odoon ta'in Elsaayin jechuudha. Elsaayin baay'ee badduu summitiidha. Innaa namoonni tokko jiru matirii garraa ministiru yookaan immoo intalli kun garraa ministi ta'uu dandeessi kan rabbi beekaa faradumati. Innaa billaa kana qabattee ittiin eegamsiistee Saamriinis immoo miskiina haadha ishee baay'ee waan jaalattuu fi waadaa galteef ishee ani dubbaduu dhimma jidduu keessan jiru jetteeni ishee jettee fudhatte asii Saamriin miskiina waan taateefiyyuu ammaaf hin dubbanne baay'ee itti gaafii ta'e bakka baruu barbaaddeetii dhimma kana daa'imni kun hidda eenyuti daa'imni kun maalidha kan jedhu isheen baruu feeti baqqaashoo galee dhuguma kan Qudduseeti immoo isheen dhimma Quddusee irraas qabdi odoon ta'in hojjettuu mana san keessatti Saamriin jechuudha. Innaa karaa hundattuu jiraamasirii namoota tokko gaafii itti ta'e bakka gaafii itti ta'e yaaddoo itti ta'e jechuudha. Kaalebiin immoo kana keessanii Qudduseedhanii maannoo eelaanii wal agannaa nyaanii eelaaniidhaanii akka inni jedhutti akkaataa ishiin Quddusee jibbitee irraa adda baatudha kan inni fedhu jechuudha. Isinii gadi kan inni barbaadu jechuudha. Akkasii asitti immoo iddoo kanatti Qudduseen dhufee Saamriin ani maalan godhan dhimma kana keessatti baay'ee dhiphachaa jira deebisee sodaatamaan jira jennaan Qudduseen maaltu sodaachisaa jiru sodaachaa jira gaafata Saamrii gaafa gaafatu ishiin maaliif eelaanii sun inimin jetteeni waan billaadhaan doorsistee haadha isheellee bukkee qabdi waan ittiin doorsistee hin sodaatti mucaan ofiifillee sodaattu'a bakka diraamotirii nama tokko fakkeenyaaf jireenya keessatti inni sodaatu. Sodaan garuu waa baay'ee irraa nama gaa namni sodaatu fi namni callisu hin miidhama jechuudha dhugaa dubbachuudha fi jireenyuma nama tokko keessatti gaafa callisuu baay'iste ni miidhamta. Callisuun kee miidhama sirratti fida. Ni dubbachuun kee garmaleellee miidhama sitti fida. Bakka jidduu galeessa ta'uu qabaatta.
wanta dubbachuu si malee dubbachuu wanta immoo dubbachuu siif hin malle cal jechuudha. Wanta san immoo wanta cal jette sanii akkas hin miineef itti qotoqotuun qabaatu jechuudha. Itti qoxxaatee itti lakkooftee kana jechuu hin qabaatu. Garuu yeroo si mijatetti immoo wanta keessa kee dhiphisu sanii baastee dubbachuu dirqama. Baqa caljettee callisuuni miidhama guddaa waan sitti fiduu fi dubbachuunis immoo akkasuma miidhama qabada. Lachuu isaatiyyuu miidhama qaba. Gaafa dubbattes ni miidhamta, gaafa callistes ni miidhamta jechuudha. Karaa hundatti ni miidhamta. Kanaaf iyyuu jireenya biyya lafaa yookaan immoo jireenyi nama tokko keessaa jechuudha maal barbaachisa? Tokko kunuunsa barbaachisa, tokko of eeggannoo barbaachisa, tokko immoo jaalala barbaachisa. Waa baay'ee barbaada kun sadeenuu jechuudha. Of eeggachuu baqa jiraamati amma fakkeenyaaf namarraas of eeddee hin dandeessu. Nama wajjiniinis baqa of kennitee jiraachuu hin dandeessu yoo uumaa kee ta'e malee. Inni wajjiniin jiraatee sin uffin sin dadhabsiifne eenyudha waaqa kee tokkichadha. Kanaaf isatti cittee taa'uudha. Sinin jedhama faamilii koo like subscribe godhaa addis taamaxaalaachuu like እና subscribe adargu አበረታቱኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ተመጣላችሁ ዛሬ ጨረስኩኝ ዛሬ ቀን እንገናኛ thank you so much like if you